Jarra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii jirtu isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Deebinee dhufnee isiniin jedha. Haramaaf gurraacha uffatten jedhina. Viidiyoo nani duraan gadhiisaa ture. Viidiyoo waraabee ture jechuudha. Kan waraabamee ture. Yaani yuutuubiin kiyyaa akkuma na jalaa hin qorneefan. Simmideetuma irratti gadhiisaa ture jechuudha. Kan hamma waraabuu osoo hin taane ture akkas sadii ji'a lamaan ta'a isa dura waraabee jechuudha. Yaani inni akkanas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa gurraacha uffattee dhufte jettanii har'a kuma gurraacha uffadheetuma dhufee maaliif namni biyya namaa jiru gadda maatii ofii yoo dhaga'e baay'ee namatti dhaga'ama. Haamileen isaa baay'ee cabaa baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Kanaaf ijoolleen akka koo jechuudha mana madaam keessa hojjettanii biyya namaa jirtan jechuudha. Gadda maatii keessanii waggaa dhageessan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Inna kanaaf anis jechuudha akkuma nama tokko nan hojjedha jedhee gaafa maatii koo nagaa fayyaa biraa deemu abbaan koo na jalaa boqatee jechuudha. Maaliif kan waaqa uumaa roorroon qabu waaqayyoo jaalatee fudhatee uuma gochuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu nuti isaan bira deeman malee isaan nu bira dhufuu hin danda'anii. Garuu hin amantanii dhugaa namatti fakkaatu haa gadhattee ofii keetii qaama keetiin agartu sanitti hin amantu jechuudha. Nama amansiisu soba namatti fakkaata. Amma bilbila bilbiltu bakka gurri kee garuma isaanii si dhaqaa jechuudha. Soba sitti fakkaata. Kanaaf jechuudha anis sammuna darbe jechuudha ji'a 4 akkas isa dura jechuudha gaddarran ture. Yaani amma immoo walitti deebine jechuudha. Viidiyoon duraan gadhiisaa ture viidiyoo ture waraabamee ture jechuudha. Akkuma seedoon yuutuubiin alaatiin akkuma yuutuubiin kun jalaa hin qorrine irratti gadhiisaa ture jechuudha. Viidiyoo duraa waraabamee ture. Kanaaf gurraacha uffattee maafas baatee hin jedhina hordoftoota kiyyaa. Namoonni chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taata sabiskiraabii laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Inna kanaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata. Yaa ta'u rakkoo hin qabu. Garuu abbaan lama hin deebi'u. Abbaan gazzabaan hin bitamu. Odoon gazzabaan bitamu ta'ee haceema bitamee deebi'aa jechuudha. Hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Egaa waaqayyoon immoo jaalatee fudhatee hooma rakkina qabu jechuudha. Kunoo daa'imni kichuun reeffa caaka keessatti bineensi nyaachaa jira. Kanammoo kan harkaan asxaan mammatanii eessas dhukkuba jedhanii gaafatanii irra dhaabbatanii awwaallatanii aadii rakkoon qabu kan waaqatii jechuudha. Hooma rakkina qabu roorroon qabu kan namaa yoo ta'e malee kan waaqayyoo Rabbiirraa dhufe hooma roorroon qabu. Garuu baay'ee namatti ulfaata baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Nuti biyya namaa keessa teenye isaaniif jecha jechuudha. Isaan jijjiirraa maatii koo jijjiirraa abbaa koo mana ijaaraa haadha kootitti mana ijaaraa jennee biyyaa baanee osoo maalummaa keenyan arginu immoo dhugaa xiqqoo nu jalaa baddalaman dhugaa baay'ee ulfaata. Egaa waaqayyoon jaalatee hooma gochuu hin dandeenyu. Waaqa walitti bu'uu hin dandeenyu. Waaqayyoo jaalatee fudhate waan ta'eef kanaaf kan waaqa roorroon qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namoonni akkanaatis immoo miidhamtanii jiraattan ta'e waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu. Yaadinaa isiniin jedha kan waaqarraa dhufe waa takka gochuu hin danda'anii. Nutu lafa liqiirra jira malee isaan bakka dhugaa jiranii jechuudha. Nuti dachee nuti irra jirtu tun dachee liqiiti jechuudha. Liqeeffannee irra jiraachaa jirra jechuudha. Bakki dhugaa bakka isaan deemassanii jechuudha. Bakka jireenya umrii keenya zalaalamiitti jiraannu bakka isaan deemassanii jechuudha. Nuti dachee liqeerra jirra jechuudha. Kanaaf kan waaqarraa dhufe homaa gochuu hin danda'anii osoo kan namaa ta'e hin ulfaata dhugaa isiniin jedha. Namarraa otoo akka waaqayyoon godhu kan namni godhu ta'e
baay'ee ulfaata dhugaa isiniin jedha baay'ee ulfaata. Innaa kanaaf rabbiin hunda keenyaaf akkanaan miidhamtanii jirtanis waaqayyoon jajjabinaan isiniif haa kennuun jedha. Kanaaf amanuu hin danda'anii baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Ani ji'a tokko guutuu jechuudha hin amanne amma silkii biyyaa naa bilbilamu bakka laphee kiyyarraa akka biraatti na dirrisa waan inni naa bilbilu natti fakkaata. Amma imoodhaan naa dhufu biyyaa bakka isumatu naa bilbila natti fakkaata. Bakka ji'a dabarraan ji'a lama guunnan taabsaan kutee jechuudha bakka garaa kun kutadhe. Faayidaa hin agarree miidha malee jechuudha. Nama miidha biyya namaa keessa jirra. Asoo kushinaa keessa hojjennaa asoo hin boonya baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Isaa osuma gaddarra jirru immoo nama ajajuu jira kana godhi san godhi jedhanii isaan namaafis yaadanii baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Biyya namaa keessatti baddalama maatii ofii dhaga'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf isa gurraacha uffattee maaliif dhufte hin jedhina. Isa kanaaf ananii jinsiniin jedha hordoftoota kiyya. Ammanaachii ofii koo hojjedhee isiniif gadhiisa isiniin jedha. Chaanaalee kiyyaaf namoonni haaraa taata sabiskiraabii naa godhaa nu jajjabeessa. Nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri amma ammaatti immoo laayikii sabiskiraabii naa gochaa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdanii isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo xiqqoo tana isinii waraaba jedhee yeroo argannaan isinii waraaba barbaade. Kanaaf warri isinitti toles laayikii koomantii jalatti nu jajjabeessaa isiniin jedha. Namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taata sabiskiraabii gochuun maatii keenyatti dabalamaa walaa jajjabeessinu walaa guddisnu isiniin jedha Oromoo. Kanaaf haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo nagaan nu turaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa. Namoonni yuutuubiin keessan immoo gurguddaa ta'e sheerii nu godhaa nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa jechuudha. Lafaa dhufaa kana isiniin jedha. Nagaan tura.